namni biyya beetii tola amata kudha saddeet hanga kudha sagaliitti biyyatiyyaa fi hawaasa biyya keessa moggameetiin ture ar'ammoo ummataan irraa dhalatte arfudha hiriira akkatti biyya duutii filatti dhagahamaa jecha ummata biyyaatiif dhaamsiniin dabarsoo ha jiraatu taate hadu eegaruu seenaa naa yaadate qeeroo fi qarree odoon hin galatoonfanne biran kutu warra isaan duukaa taa'ee qeeroo fi qarreen akka kanniisaa tarree galanii qabsoo addaan hin kenne if wareeguma barbaachisaa godhanii akka warri biyyarraa baqate impaayiruma Itoophiyaa san keessaa baqate sabaaf sablammoonni hundinuu biyya deebi'an ka godhe qeeroodha. Qeeroo hedduu galatoonfachuu barbaadaa jechuudha. Hedduu galatoomaa akkuma isin himne obboleeyyan keenya namni egaa dhaggeeffachuu jirtan artistii keenya kabajamaa jaalatamaa namni hundi eega jiru biyya keessaa artist Adam Haruun osoo gartee bulayeen keenya kaanitti hin dabarre xiqqishoo agartee sirba keessirraa xiqqishoo takka nutu beekte sanboota kana isaanii dabarra. Gaariidha siifiin tuqaa sirbiniin akkaan jaaladhu waraabuun irraa bu'ee sirba jiru sani sirba saniin irra si kaayaa jechuudha. Waraabuun irraa bu'ee qeyreensi irra bahu bineensi bineensuma tokkolleen waan naannahu. Nyaatamuun kiyyan oolu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa dhahu. Waraaboo abbaan qabu nuynoomaaf si deessullee kalloolleen irraa naftu cabsee nyaata lafeellee qeeransi dhiiga tuutee furtee lafatti darba shanyii bineensa isaanii nyaataa tahaftee hamba. Qabeenya koo duguuguun isaan lachuu tokkuma walirraas wayyaan qabu bineensi bineensuma wanaasuun qaban namaa. Galatoomii rabbiin nagaan haa galcheennaa. Poolis warri bijaayaa dirree xiyyaaraatti dhuftanii akka qeebaltan sa'aa fi yeroo fi waa hunda agartee warran harkinis yeroo gabaabaa keessatti nuti illee isinii maxxansina akkasitti namni qophaa'aa eegaa isin jennaa gaagara isaatti hanqinaa hayyuu keenyagaa akkuma isinii himetti barsiisaa Amadee namni hedduun ni beekaa namni hundeen illee warraan tana bartanii barsiisaa Amadeen artistoota keenya Oromoodhaa hedduu walaloodhaan walaloo mimmi'ooytu gartee sirboota inni barreesse. Kana sana jennee isinii hundum teenya maaliif hedduudha. Walli isaan inni saniin biraan dhaabbatiin jiru meegaa innilleen jilaama artist Adam Haruun waliin biyya deemu keessaa nama tokko mee inni yoo dhaamsa isinii qabu karaa isaatiin isinii dabarsaa mee barsiisaa waan gartee sitti dhagahamu irraa eegaliitti itti nufuuf. Wanni itti dhagahamtu yeroo gabaabduu tanatti waa waajjirsamee dhumuu miti. Garuu an biyya tana gaafa qabsoon akkasitti oowwitu sanuu takka miilaan geetiif yeroon sun hamtuudha odoon gandaan itti dhaladhallee guyya tokko buliin deebi'ee taarraata adda goote qabsoon nuti bara dheeraa goone bara 40 ol gaa qabsoon uummanni keenya irratti du'aa ture suni bakka geessee mootummaa Oromiyaan bulchitu ilmaan Oromoo bulchan keessa dhaquun tuni gammachuu addaati waan addaati wallee akkatamiin barreessee jira dur yaa guyyaa gammachuu guyyaa badhaafamaa yaa guyyaa balachuu guyyaa sabboonummaa abdiin si eegganna guyyaa walabummaa jira guyyaan hin eeggannu sun kani duraan hawwine sun abdii Ibraahim yaa guyyaa gammachuu adda ta'e duuba guyyaa kanaaf sooba kan ta'e nama sadii kamiin galatoonfadhu tokko qeyroo fi qarreedha. Lama kiblamaadha. Sadii OMN fi aktivistoota OMN. Isaan sadeen kanarraa tokko yoo irratti qabsoon bakka hin geessu. OMN kuni
gaazexaa agartee oguu kubbaa taphattu dirree kubbaa keessa kam gaazexaa isaan ibsu qaba. Joohar ammas koochiidha. Warri kubbaa taphate qeerroo. Goolkibbaan qeerroo, miidfiildaan qeerroo, istiraakaan lammaa fi abjiifaa. Tiimni kun silaa gool naquu baate faayidaan qabdoonni ta'e. Amma tamee qabsoo godhaama ture tammaat istiraaka dhabne hangarra. Istiraakaa gool naquu dhufe tiimlammaan goolii naqee hojiirra oolche. Jarri sadeen tokko irraa irratti silaa qabsoo maqaa jarri sadeenu galatoonfatu qabanii. Kanaafuu saniif gammachuu saniif yaani ilil jenna waan dubbannu qabnu. Gammachuu fi taphaatu nu agarru kiyya akkuma isin himagaa barsiisaa Ahmadee abbaa walaloo agartee Oromoo keessatti wallistoota hedduu guddaa mee isaan hedduudhaaf wanneen mee wallistoonni ati sirbaan gargaaraa turte tokko maqumaan. Wallee neddu Ibrahim baadiyyaa aduu irraa jalqabi. Hangafni guddaan aadami isa booddee. Mee artistii keenya hayyuu keenyaaf sirbeet kan ta'e gartee tokko yoo nuti itti hanfaadhu. Waraabun irraa bu'ee baafnuma jira. Kunoo gaa abbaan waraabun irraa bu'ee barreesse nama argitan kanaa jechuudha. Wallistoota hedduudha gaa kan anuu gartee quba qabu. Wallistoonni ati sirboota mi'aawaa akka amma reefu jettee kana Abdii Ibraahimiitu sirbe. Abdii Ibraahimii falmataa roorroo halluu daawwee Ibraahim baadiyyaa hedduu maadii sheekaati maadii jaappoo namni ani kasabiniif waan jiru gaa kan hiiree wal agarsiisin yoo ta'e malee qayyee wal qunnamsiise. Kanaafuu gaa wanni katabaa ture sun xaarraa tan argu firii muranne firii sallaan jenna namni akaafii yoo firii muranne waan qabu beeka. Firii san gaa aadamaaruun boodaa beeknutti. Warri itti lafte aadamaaruun booda. Akkasii obboleeyyan kiyya gaa kunoo akkasitti walitti qabamneeti isiniif dhiyeessaa jirra gartee laayifiidha. Itti aansuudhaan gaa koree gartee asirraa hawaasa keenya bakka buutee deemtu keessa tokko kunoo obboleessa keenya argitan kana inninis injiinar Jaafar Ahmad Jaaniini namni beenes baradha. Mee obboleessa keenya ati hoo jila hayyoota keenya jabaa kanaa wajjin deemu keessaa nama tokko. Mee ati hoo maaltu si dhaga'ama wanni atiif duratti laatoochi maali mee takka lama jechuudha. Galatoomi Dr. Haydar hayyuu fi gartee artistiin Adam Haaromii fi barreessaan eega dubbatan booda dubbachuun hedduu nama dhibdi garuu maanarraa hafte jeetumaan darbadda. Dhugaadha adeemsa keenya kanaaf bu'uura akkuma isaan jedhanii qeerroodha. Jijjiirama kana hunda fidee tiimni adda addaa haa kontribuushina qabaatu malee fandaamентaalii waan kanaan bakka hangee qeerroodhaa isaan bira ayyaana jiilli kun addunyaarraa walitti dhufaa Awustiraaliyaarraa Jarmaniirraa Miidwestiirraa as Kaanadaa Kaalgaarii eerpoortii jirru qabaa namni hanga kana achi deemaa warreen kun warra gartee artistoota qofa osoo hin ta'in qabsaa'oota warra gartee qabsoo kana keessatti gumaacha gurguddaa godhaa ture. So tiimni kuni qeerroo ganamaa tayyamtuun ta'uu ganamtu bara 56 dura akka qeerrootti gurmeessee warra gartee ibidda qabsiisee ibiddi san amma firii uume jechuudha. Firii sallaaluudhaaf firii gartee isaan kun gadhaaban tamma ashiite laaluuf gabbuune jechuudha. Karaa Oromiyaa goriyoo fadhii rabbii taate Finfinnee gabbuune jechuudha. Hayyee gaafii takka tanis qabu obboleeyyan keenya eerpoortiitti illee dhufanii isin qeebaluu barbaadaniif. Akkasumallee immoo warra sagantaa isaaniif qopho'e sagantaa guddoo sanirratti illee argama barbaaduuf wanni isin amma harkaa qabdan yeroo fi agartee sa'aan isin achitti dhufanii isin qeebaluu danda'an wanni amma lafaanuu qabdan ni jedhamu akkam. Sa'aan nuti achitti qubannu sa'a 12 fi daqiiqaa 40 akka biyya teenyatti akka jara kanatti teenyatti sa'a laaqanaa booda 6 fi daqiiqaa 40 sa'a 6 fi daqiiqaa 40 addunyaa guutuurraa achitti walitti dhufna jechuudha. Kanaafuu bara dheeraa booda wal agarraa gammachuudhaan rabbi waliin nu haa fidu jenna. Obboleeyyan keenya namni kun hundi akka argatanitti keessa san biraan immoo
nama agartee ifiifillee artistii san gubbaarra dabre immoo ilma artist Adam Haaruni. Mee ati hoo maaltu si dhaga'ama? Mee obboleeyyan keenya immoo agartee duratti isin qeebaloo deemu fuudhaan fakkii Wallahi gammachuu guddaa na dhaga'ama. Har'a namtoota guddaa hojii deemu jirra. Gammachuu guddaa na dhaga'ama asirraa qabuunee nama keenyaa wajjin quunnamu jira. Yeroo amata dheeraa keessaa wal argu. Keessattuu qeeroo biyyaatii wajjin. Ijaa wal argu. San gubbaan abbaa kiyyaa hojii irraa kan harkadhee isaa hojii qabu'ee jaalala uummataatii fi jaalala inni uummataa qabu arguudhaaf waan yeroo hedduudhaaf hawwuu ture. Sanii inshallah wanni sun irraan tana galma ga'uuf deemte rabbi wajjin jechuu jirta. Rabbi wajjin yaa. Nuti illeen waa hedduu gammachuu teessanta biyyaa sana akka nu wajjin hojjettan abdii qabna. Artist Iskandar Adam Haaruun dhaamsa nu dabarsiteef galatoomii. Karaa nagaa qilleensa nagaa irra deemaadha. Biyyaa nagaa nuti illee sin adeemsuu jenna. Obboleeyyan keenya hundi isaanii akkuma argitan kana yoo ta'e geessuudhaaf warra